Arabaa keessatti kushiinaa Arabaa keessatti arraffamaa akka malitti xiqqeeffamaa yeroo isaan maallaqa fidan kaakkanaa kun maallaqa isiisan biyyaan si erga yookiin walittiin si qabana bira haatte jechuudhaan maallaqa shamarran keenya akkasitti itti dadhabanii fidan inni salphumatti biyyaan si erga yookiin tarii janaajjanuu mala waan hin taane gartee sobee irraa fuudhee achiin silkii cufatee ganaatti hanjama. Akkana fakkaatutti obboleeyyan kun itti bilbilanii hoottuu nufuutaa mishwaara nufuuta jedhanii bilbilanii yaamanii itti dhaqee na fakkaate. Yeroo gartee deemee itti dhaqee qabanii boonca walaawwalatanii fachuun hin barbaachisu. Kun akka buutiitti cafaqanii gara ruuza quufee haraamiin maallaqa haraamiin quufee kana garaa keessa tumanii imimmaanii dhiiga boochisanii gaggabsanii kun hattuu laallalala duuniyaa waan namaa nyaatee afaaniin qabajee dubbata. Mee salphinni kana caala isa jedhama. Viidiyoo tana maatiin isaanii agara namni hundi ni agara. Mee eessuma seena inni salphinni kana caala hin jiru. Eessa seena jaldoo biiroo kana laal. Ijoolleen inam gafni afaan hundi keessa tumte dhiigarra haste akkasii wani nin jechuu barbaadu viidiyoo kanarratti warri haqni keessan asirraa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشمار كفوني ورتفتوني ورمتتي يوتيوب اجرا جرتو سنين جتا بقى جراتني ارو مالقبتي رفتي وجتان اراونو غرباتو الرافق علي ميديا خنا غبر في بوخنا كبدي دفه ومن كينيا غاول سامو ولميدو قبلتنا كيس يروكان كان بيتنا ميدا كان بيخنتنا ميدا جتورا كما ولرا انغو قبون كما ولرا دندتي سميدو قبون سميد اجتورا keessa warra afaan oromoo dubbatu kun hedduu takkaan hammaatan subhaanallah ibidda caalaa nama gubanii jirani. Maaliif hojjettanii nama tokko gaafa fageenya irraa wal bartuun nama gaarii tokko si ta'e nama waa hunda si gargaaru ta'e nama argite yoo ati rakkatte si bira dhaabbatu tokko fakkaatee ofitti si kaleessa gaafa immoo maatiin biyyallee yoo ati waan dalagaa jettee waa itti gadi argitee jette birrii kana nama jalaa balleessanii akka itti namni fidun beekanii birrii tana waa meeqa yoo ati ergite dhabee ijoolleen tun amma tana baay'inaan jechuudha warri biyya kana keessatti amma fakkeenyaaf biyyatti illee erganii birrii tana kasaaranii yoo jedhan asumatti walitti qabadhafaa jedhanii baadiyyatti gaa birrii ofirratti walitti qabuun hin taatu. Namoota keenya kan magaalaa keessaa barata warra iqaamaa qabu warra waraqaa eenyummaa qabu kana bira kaayyatanii jechuudha. Takkeenaa ergifaa jedhanii boo sharafni amman tana xiqqoo gadi bu'ee jira sharafni hawdee boosii gaafasni si ergaa jedhanii gaafa kaane yoo inni itti bilbilaan kaasu hasumaan jala Amerikaa dhugaan kaanii barraafattiin ture faajeetuma sagalee lama faa qabeefi hayyeeruma jaa gaafa kaanii osuma ja'uuti jalaa dhabamaa jechuudha. Gaafa fageenya irraa wal bartanii akkaan sitti dhiyaatanii akkaan nama si gargaaru fakkaatanii ani dhugaa dubbachuuf waan inni beeku jechuudha waan hin qabatamaan beeku harakaatni isaan sitti godhan gaafa mana irraa kireeffatte dhugaa dubbachuuf wanni isaan godhatan waan hedduu namatti ajaa'ibsiifamu wanni isaan nama rangaanii jechuudha. Yeroo ati birrii kan kee kana bira keettee takki kaarduma guyyaa 2-3 si erganii birruma kan kee ka bira jiru kana ammoo kaarduma birrii 60 faa yoo si ergan gaafa sitti herregan kaardii san 100 guuttatuuf. Birrii kaardii biraa si erge way waan biraa si bira jira way maarree ta'e akkana jedhanii jechuudha. Miidhaan uummanni keenya biyya kana keessatti walirratti hin gahaa jiru miidhaa akkaan ulfaataati. Kanaafiyyuu dhugaa dubbachuu fi ijoolleen gurbaa kana qabdamee amma gurbaan kun qaanyuma akkamitti nama keessa gabbee kan hin gaagitee ta'an akkasitti bar abbaa biyyaa of fakkeessee akkasitti fattaalli kun walii gadii ta'a jee bakka meeqa dhaabbatu kun har'a suuraan kun miidiyaa kanarra ba'e namtichi guddaan kun ijoollee daa'ima xiqqaa kanaayyuu bakka fedhe seenee dalagate hin dandaya warri gaala jala fiigee jechuudha. Kani waraqaan qabne kani mootummaayyuu argite qabde. Argitee mana hidhaa kanattis dararamee kan biyya bu'u isaan kanii yoo dalagan yoo dalagdee yookaan kaaniin argatta yookaan kaanii hin dhabda yoo rabbiin uummata hamarra si geesse dhabuu dandeessa. Ijoolleen kan mucaan ganda keenyaa tokko dhiyoo tana baatii 4 meeqa guutuu dalasiisanii gaala dhoorgatanii jechuudha birrii osoo nama waraqaa qabu taatee horee seeraan irraa fudhatuu danda'a jechuudha.
Kanaafuyyuu warri waraqaa qabu kun osoo akka fedhe dalagatuu danda'u osoo waan fedhe bakka fedhe sa'aatii 24 illee dalagatuu osoo danda'uuti haqa namaa nyaatuu irra filatanii jechuudha. Haqa namaati wajjin haqni namaa gaa'eessanuu naman ga'u qabaan rabbii hamtuudha. Rabbiin guyyaa kun isaa guyyaa isaa irraa xumuree akkasitti makiinaa keessatti arganii muka laaqaa muka kana hunoo akkanatti fidanii mataa isarra dhaabaa jiranii. Kanaafuu waan qaanya akkanaa rabbi nama buusin qaanya akkanaa keessa rabbi nama buusiuni waan akkanaa rabbi nama faadidu wallaahi haga dandameen halaaluma ofii dalagatanii osoo nyaatanii hedduu nama gammachiisa. Yoo dhabdee kadhadhu yoo argitee hanga humna kee qabdu hanga fayyaa kee qabdu dalagadhu malee wallaahi deeyni namaa haqni namaa addunyaatti sakkatti nama salphisa. Kan akiraa kana darani harramee maatiin isaa firri isaa akkatti argamu maaluma jedhanii wallaahi kuni qaanyii guddaadha. Rabbiin bakka kanaa nama dhaabanii ijoolleen isa qabdu tuni wallaahi umriin keessan haaraya. Wallaahi ka qaban tokkollee ni jira ka gara arsii tokko ka gara arsii tokkollee ka qaban ni jira nama qabuu dhaban malee silaa ka qabanii dhukkee irraa kaasan hedduu jira. Warri qaamaa qabu kunmoo yaa Allah anillee ni qaama tana baafatuuf hin deema gaafa ni qaama baafadhe mumkina isa akkanuma wayitaa. Yaa Rabbi nu sattare. Kanaafuu wallaahi namoonni qabanii dhukkee irraa kaasan hedduu jira. Hafuun ka dhalaa janajjanee dhalaa tana ijaazaa walirraan buusu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf wallaahi astaghfirullah wa atuubu ilayh. Wallaahi kuni waan qaanyii guddaadha wallaahi laziim. Akkuma sabattuu kun nama qaanfachiisa wallaahi. Namni tokko fiigee dalagatu qaba malee haqa nama. Haqni namaa yoo sirraa xinneessite malee haqa kan kee kan uumaatti dalagattu kanaa yoo barakaa keessaa fuute malee haqni namaa eessanuu naman geettu. Kanaafuyyuu yaa rabbi kiyya wallaahi haga addunyaa kanarra jiru rabbiin haqa nama hagara keenyan fidini. Teenya gaagara namaa yoo deemtellee adiidha maaliif jennaa yoo feeteen dhiiftaaf yoo feeteen dhiiftuufi garuu haqni namaa gara kan kee dhuftee yoo abbichi sun sii dhiise malee rabbiin siif hin dhiisu haqa namaati. Kanaafuyyuu obboleeyyan kiyya haqni namaa hedduu hamtuudha. Haqa namaa irraa haa fagaannu isiniin ja'a. Haqa namaa rabbiillee namaaf hin araaramu jechuudha. Wallaahi haqa namaa rabbiin itti kakate nama miidhee rabbiin isaaf hin dhiisu haga abbichi inni miidhe sun isaaf dhiisutti jechuudha. Keessafuu birri biyya arabaa tana wallaahi laziim namni namaa dhiisu hin jiru. Birriin biyya arabaa tuni akka itti fidan abbuma fide qofatu beeka dhiiga ofiitiif godhee hurkaa bira taree jechuudha. Rakkoo meeqa danda'e jechuudha. Ho'a kana gizee ho'allee ho'a kana danda'e gizee qabbanallee qabbana akkasitti nama guutusan danda'e. Warri dhiiraa afaan baadiyyaa keessatti qixxaa ofii godhatanii waa meeqa ofii of danda'anii guyyaa dhaabbataa oolanii galgala galanii nyaata godhatanii ganamallee kanii faxara godhatanii dalagaa namaa sanitti bayaniitii jechuudha kanii argamtu. Akkasuma immoo warri shamarranillee wallaahi sa'aatii 24 dhaabbataniiti jechuudha. Yoo sa'aatii muraasa rafan malee akka sanittuuyyuu birrii tana itti fayyadamu isaan caalaa abbuma biraatii jechuudha. Kanaafuyyuu rabbiin haqa teenya nama haqa isaa namni itti fayyadamu rabbiin nun taasisinii isiniin jaa hordoftoota kiyya. Asumaan dhugaa sabskraayibii godhaa laayikii sheer godhaa. Chaanaalli kiyya kun mooniin irraa kaasee ture amma sa'aatiin xiqqoonaa haftee naa guutuu ka'ee jira. Wal haa jajjabeessinuu isiniin ja'a hordoftoota kiyya.